ትንሽ ነገር እናትን ብቻ ስታስታምም በዚህ እድሜ ትንሽ ንገረን። ያን ያህል ብቁ የሆነ ገንዘብም የለንም። yeroo muraasaaf bakka isaa ifbuusitti ilaale halkan sa'aatii 12tti boqonnaan addunyaatiitti rabbii gaditti herkontee takkittiin jijjiirraa hin qabne tan eenyu bakka buuk hin dandeenye haati tantee deesseen ji'a 9 garaatti si baadhatte hadhaa du'aa argite gara addunyaa tanaa akka dhuftuuf sababa guddaa siif taate eegasii ammoo rakkina meeqa keessa dabrite hoosiftee dhiixee odoo nyaatiin fa'a nyaachiftee si guddiftee ilma namaatti si dabalte rakkinaaf jechoota meeqa obsite abbaa malee si guddiftee oduu bakka ilma namaatiin si ga'u fa'ee faajju osoo lubbuun jirtu ammoo rakkina fedhe keessatti yaa ilma kiyya barnoota imaanaas hin jette wayita barii qormaata fudhachuuf sa'aatii lakkootutti if biraa yeroo dhabdu maaltu sitti dhaga'ama odoo sitee waadaa haadhateetii san cabsitee rafeessi irratti bu'aa laffaatii waggaa 8 addaan kuttee waadaa haadhateetii cabsitamoo if jajjabeessitee rafeessi abujadii adiidhaan martee waadaa haadhateetii guutuuf qormaati deeme rabbiin mudannoo akkanaa daba haa oolchu isiniin jecha yaada qabdan karaa komantiitiin nuuf qoodu hin dagatina. daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo nagaan keenya kan jaallaaf kabajaa bakkuma isin jirtan marattuu isla dhaqqabu akkuma jalqaba irratti si yaadachiisuuf iyyaallee torbaan tokko dura barataan umrii waggaa 14 Khalid Kanaada isaa waliin magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Yeekkaa Xaafoo jiraatu yeroo qormaata 18ffaa fudhachuuf sa'aatiin muraasni haftutti haadha isaa du'an if biraa dhabe reeffa haadha isaa mana kaahee qormaata 18ffaa sa'aatii duraa qormaatamuuf sa'aatii booda ammoo reeffa haadha isaa awwaallachuun ammas deebi'ee qormaata sa'a booda kennamu qoramuun ni yaadatama. Khalid reeffa haadha isaa manatti dhiisee qormaata 18ffaa fudhachuun du'a haadha isaa caalaa barnoonni bararee odoo hin taane haati yeroo dheeraaf dhukkubsachaa turte yeroo boqochuuf sa'aatiin muraasa haftutti ilma isii Khalid ifitti yaamuudhaan wa'ada jabaa galchite. Bakka dhaamsa naa dhaamtee turte jechuudha. Akka itti rakkoon feetillee yoo suqunnamte barumsa kee addaan hin kutinii qormaata keetiis qoramiinaan jette. Yaa ilma kiyya ani abdii fayyuu hin qabu ani boqochuun danda'a yoo rakkoon feeti suqunnamte barnoota kee addaan hin kutin kun wa'ada kiyya naaf seenee jechuudhaan wa'ada galchite. Barataan abbaan isaa ijoollummaadhaan haadha isaatiif obboleeyyan isaa diduu dagaluudhaan rakkinatti gatee fi jijjigaatti deebi'ee nama biraa waliin bultii ijaarrachuun jiraachaa jiru kun haadha isaa kophaa isaa fi isaa obboleeyyan isaa xixiqqoo guddisaa turteef biraa dhabuun gadda qooddatullee wa'ada haadha isaa guute Khalid haala jiruuf jireenya isaa akkasumallee taateewwan isa mudatan hunda karaa miidiyaa Maqdii miidiyaa fi akkasumallee Makobilee Show irratti waan isa mudate hundaa dubbateeti jira. Taateewwan Khalid Qaasimii fi haala jiruuf jireenya isaa hunda isin biraan ga'uu keenyan duratti ammoo dhimma taajjabbii gaazexeessituu Masarata Dhaabaatii fi gocha hamaa maatii Khalid Qaasim waliin waa wal qabatu isi yaadachiifsa. Maatiin barataa Khalid Qaasim Oromoota bara 2019 keessa sababa shira siyaasaa wayyaanee fi pirezidaantii naannoo Somaalee yeroo sanii obbo Abdii Maamad Umar Abdiilleetiin qeefi qabeenyarraa buqqaafamuudhaan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Yakkaatti mootummaa naannoo Oromiyaa qobsiise keessaa isaan tokko hoggaatan bara 2019 pirezidaantiin naannoo Somaalee gaafasi obbo Abdii Maamad Umar yookaan Abdiilleen Oromoota magaalaa Jijjigaa jiraatan 100 lakkaa'aman ajjeesuudhaan garii jiraa isaanii doozaariidhaan boolla qotee awwaale bara san ilmaan Oromoo kanaadhaaf abbaan rashanamanii doozaariin awwaalaman kanaadhaaf abbaa malee hafan. Kan akkasumas abbaan ajjeefame haadha waliin abbaa malee hafe kanaatti ajjeefamte abbaa waliin haadha malee hafe akkasumallee kanaadhaaf ilmaan bakka tokkotti ajjeefamanii haadha warraatii fi ilmaan isaa dhabee akkasumallee kan abbaa warraatii fi ilmaan ajjeefamanii ilmaaniif abbaa warraa malee hafte dubartiin Oromoo manni hadaqaa'u sababa buqqaatiif ajjechaa tasaasaniin kan gargar bahee jiruun dhabe malee Oromoonni miidiyaa hundi lama ol qeefi qabeenya isaanirraa shira wayyaaneetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee yeroo sanii Abdiilleetiin buqqaafamanii Oromiyaa bakka garaagaraa faffacaafamanii jireenya gadadoo jiraachaati jiru. Sababa Hitler bara ammayyaa Abdiilleetiin ilmaan Oromoo if biraa dabranii Oromoota biraatiif gaaddisa tahaa turan har'a Oromiyaa kutaa garaagaraatti magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee Adaamaa Bishooftuu Shaashamannee yoo deemte kanneen harka isaanii nama jala qabachuudhaan kanaaf saaxilaman ilmaan Oromoo sababa qabsoo Oromoo siyaasaa TPLF fi shira qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaan ta'uu isaaniiti. Hitler jaarraa 21ffaa lubbuu lammiilee 170 duguugee miiliyoonota qe'ee fi qabeenyarraa buqqaasee kadhattuu taasise Abdiilleen hidhaa waggaa 6 qofaan mootummaa badhaadhinaatiin dhiifamni taasifamee fi mana hidhaarraa gad lakkifame. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibsiisuu fi nama dhibu gaazexeessituun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork duraanii
adde Masarat Dhaabaa ji'a muraasa dura namicha harkisaa dhiigaan bate yakkamaa abbaa gumaa miiliyoonota kan iddoo jirutti dhokatee jiraatu karaa miidiyaa isii Soof Bar miidiyaa irratti gaafii fi deebii waliin taasisuudhaan yakkamaa dhokattee jiraachaa jiru ummataaf miidiyaatti as baasuun mataa gubbatti soogidda farfarsuun mataa kaleessaa ummata Oromoo hooquun gaddadachaa uwwifte. Addee Masarat Dhaabaa gocha goote kanaan komii fi qeeyni ummata bal'aa biraa itti kaafamullee odoo dhiifama hin gaafatiin nama amantaa ummata biiliyoona lakkaa'amu maqaa balleesse gaafii fi deebii waliin taasisuudhaan ajandaa biraa tolchuun dhiifama gaafachuun gocha duraatiif uwwisa taasisuudhaan bira dabarte. Kun ammoo tooftaa addaa fayyadamuu Masarat Dhaabaa mul'ise. Haa ta'uutii malee gaafa barataan umrii ijoollummaa isaatiin taatee gaddisiisaan kun isa qunnamu Masarat Dhaabaa karaa miidiyaa isiitiinis ta'e karaa dhuunfaatiin gocha kana callisuu filatte. Abdii illee bahar ceetee afgaafii tolchitee lammii sababa isaatiin qabeenyarraa buqqan rakkoo mudatti irraa callisuu filatte. Kun ammoo deebi'ee taajjabbii lammii miidiyaa ta'e. Taateen gaddisiisaan barataa umrii waggaa 14 Khalid Qaasim mudate tana Masarat Dhaabaa qofa odoo hin taane miidiyaaleen afaan Oromoo hojjetan hedduun akka waan hin arginetti bira dabaruu filatan. Miidiyaaleen afaan Amaaraa hojjetan odoo lafa hin kaayin halkanii guyyaa gabaasuun taatee tana ibaasanii uummatatti mul'isan. Amma ammoo waan isa mudate mucaa xiqqaa dubbisan. Karaa televizyiinii Abbaahiin gaazexeessituun Maqdas Dabbaasaay Abbabeetiin gaafii fi deebii barataa Khalid Qaasim waan isa mudate yeroo dubbatu imimbaantu nama hudha. Gaazexeessituu Maqdas mataasiituu boochisee miira daawwattoota hedduu tuqe. Miirri namummaa akkasiin ibsama. Haati isaa du'aan boqottee reeffaadha isaa manatti dhiisee imimmaan dhangalaasaa qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa fudhachuuf teessoo qormaata irra taa'e. Kun asoosama yookaan seenaa fiilmii osoo hin taane diraamaa jireenya dhugaa mucaa qacalee ganna 14 Khalid Qaasim mudate kan magaalaa Shaggar keessa jiraatu. Khalid waan isa mudate imimmaan himate. Seenaa Khalid erga dhiyeessineen booda callisuun ni cima. Jechoota jajjabeessaa haati isaa Adeeftuu Abdurrahman dubbatte otoo addunyaa tanarraa hin deemin ilma dhaamte yaadachaa if jajjabeessaa gara kutaa barnootaa qajeeluu isaa Khalid Maqdisitti hime. Waan fedhellee ta'u barachuu hin dhiisin, obboleeyyan keetis kunuunsi, qormaata keetis qoratamuu hin dhiisin jechuudhaan jechi haati isaaf dhaamte yaadate imimmaan dhangalaasaa gara mana barnootaa qajeele. Isii du'aan if biraa dhabus waadaa isii guutuun qaba je'eetiin murteessee if jajjabeessaa kutaa qormaataa seena jechuudhaan Khalid Qaasim Magdii miidiyaa irratti dubbate. Haati tiyya barii ganamaa sa'aatii 12tti du'aan boqotte. Sa'aatii 4 booda immoo reeffa isii manatti dhiiseen qorame. Sa'aatii booda reeffa isii awwaaleen ammas qormaata isaa boodaa kennamu dhaqee qormaatame. Guyyaa itti aanu ammoo qormaata hafe xumuruufin gara kutaa qormaatatti deebi'ee cimina akkasii humni akkasii umrii xiqqaa akkasiitiin qabaachuun nama dinqisiisa. ለአባታችሁ ለማግኘት ሞክራችሁ አታውቁ? ሞክረናል። እሺ እኔ ብቻ አይደለም ሰዎቹም እሱን እንትን ለማድረግ ጠርቶታል፣ ግን እሱም ለመምጣት ፍላጎት አልነበረም። Abbaan isaa otoo obboleessi isaa qoxosuun garaa jiruun isaan dhiisee gara bakka jalqabarraa buqqaafaman magaalaa Jijjigaatti deebi'ee nama biroo waliin bultii dhaabee jiraachaa jira. Garuu jireenya isaanii irraa quban qabu. Bilbilanis akka jalaa hin kaafne barataan Khalid himeeti jira. Haati isaa sababa dhibee isii mudatteen ji'ootaaf sirriirra ciisaa turte. Gidiraa kana hunda keessatti Khalid hojii manaa keessaa hojjechaa nyaata hojjetee haadha isaatii fi obboleeyyan isaa xixiqqoo nyaachisaa barnoota barachaa odoo jiru ganama barii akkuma rafeeqeen carraadhumaa haadha isaa wajjin dubbachuutti dammaqeen deesseen takkittiin rabbii gititti abdii irraa qabu du'aan bira dhabe. Erga haati tiyya dhukkubsattee kaasee akka ijoollee namaa guyyaa tokkoof taphadhee hin beeku jechuudhaan ifii bohee gaazexeessituu fi daawwattoota hedduu boojjise. Khalid ilmi jabaan umrii ijoollummaatti taateen kun isa mudatte kan obboleeyyan isaatiif abbaa fi haadha gaarii ta'uudhaan mul'ate. Egaa haati isaa du'aan boqotte. Khalidiif obboleeyyan isaa quxisuun lamaan umrii isaanii tokko waggaa 10 kan lammataa immoo waggaa 6 wajjin kophaa hafuun ollaa waliin jiraachaa akka jiranis Khalid dubbateeti jira. Waan miira namaa tuqu Khalidiif obboleeyyan isaa mana isaanii keessa jiraatan kun kan yeroo roobaa qorraaf isaan saaxilu ta'u dubbatee miira namootaa tuqe. Ani obboleeyyan kiyya dirreetti hin gatu. Haati teenya walitti nu dhiifte obboleeyyan kiyya asitti guddisee barachuun fedha jechuudhaan miira daawwattoota hundaa tuqe. Ollaan isaa gara laafeessaaf abbootiin amantaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Yeekkaa Xaafoo keessa jiran ilmaan isaanii wajjin ifitti qabanii waliin jiraachaa jiraachuu hime. Mucaan waggaa 14 Khalid fi isaatii herreega baankii banatee qabaachuu baatus koreen jaarsolii fi ollaan amanamootaan maqaa isaatii fi maqaa isaaniitiin lakkoofsa baankii Awaashiif siinqee banuun akka deeggaramuuf haala mijeessaniiti jiran. Lakkoofsi herreega baankii gargaarsa Khalid Qaasimiif banamus
hangammaatti gargaarsi gahaan barataa kanaaf walitti akka hin qabamintu himame. Barataa qacalee seenaa ajaa'ibaa hojjetee fi daa'imman haati isaanii dirreetti hambifte murtii rabbiitiin deemte gargaaruun dirqama namummaa ta'uu isii yaadachiisa. Lakkoofsi baankii Awaash 032 011 54 33 baankiin Siinqee 11 14 38 59 duwwaa takka 95 lakkoofsa bilbilaa ijoollee tana ittiin iyyaafachuu dandeessan 0920 43 91 yookaan 0952 3844 duwwaa 5 irratti bilbiltanii jajjabeessuu dandeessan. Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa seenaa barataa Khalid Qaasim kan harreef haadha isaa manatti dhiisee qormaata kutaa 8ffaa qoramuudhaan Itoophiyaanota ajabjachiisuudhaan miira daawwattoota hundaa tuquudhaan dhiyeenya kana immoo gaafii deebii miidiyaa garagaraa irra taasise kan isin biraan gaa turre kan gammatti hordofaa turtanii turtii gaarii. Halkan san sa'aatii 12tti boqotte. Saniin anis reef kaisii mana